السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايز أكم نجافة قبضني زرتني فيديو براتين دي بيد فيتين زراء النجا الحمد لله. إدو دي فما إدو دبني أكنن بدأت يعني ترى حالماني جرينيا كياف كيف سادا دكشو واني نتول فاتفي سنافين بدأ جرينيا الفاتا إدو الفاتا دبرسو جراجتشون أكنت يروى جنات في جنة دفقاني هم بيكنو أسمع منباسا يو نبرا ديمو إدو وليادو سنو مجرتي أمو باتي إيرا داف خانا أمتا إيرا داف أكا ودينا قرري وخان تكي أكا وليتن دفنا يوني يادو إدو نتنكما إدو يادوا النس إدو تكمنا والله مالي نسان انجتشو بربادا أن دراني أنا أبسن ورا سوشيال ميديا رتي جالة فجينيا نولفاتا يوجد أنكنا just وانت كبكسان يجيهم بويني نمو بچو هندن دانين باناني أكما رتي جروس رتي سانو بدا because نجرامي خابكي ساني سانا بويتي جرا دران أي مالو الفاتي هاي نمني سلكين جراتشا مو مالي even سنيو تاي سلكينو جراتشا وليادو سن نجرتي أما سي يرون أن نبرا قويا دايف سابر الكني أكما بيتسنا سنس إدو الفتا بو فدو غرو جرينيا لايك الكفا خيسا خيتي نبسا يادردا يرو سنة نجرامي بكا دبرتي كودسي دندس بو ما ميبي أكما كي أنا فكاتا بو ما أنا فكاتا دكش يوم بوي نرابا غرو اسمه دبساتي يو نجرامي أصو دبستو وني سنت رجع متكا نجرامي just akasi jira so yo hinjirane mana kana jumallen jumma ifakatu so just baka inum jiradaf jiratan male da majalatan ta kan adda yo batani idul fata wallahi duai no goda duai te sanini nurra dabida sanin jeda akarabini walittinu deebisu jechuudha an waanin godhu hin beeku waanin hojjedhu hin beeku so just ibsullee asubsisuuf yaalutti hin jira garuu xiqqoo tokko bisidha haalaan maantan waa tottolfatu waa sirreeffatu so sanaafini ibsaanis viidiyoo saniin marree anis kha jireenyu mannatti ulfaate ammas yoo video nul qabu just imimani ni jirami daranu nata maal nani sammaati kenna yoo ni santi wahimu narra dikko tokko yaadni narra dikkata jedhe yoo nin gadhufu garuu asa dura himimaan kiyatu dursa سنافي يروح يدوس فيديو يمرّي سنرى بدو كيافيس ديفما كان بودا ينبدو نينفع جديتي يادا أوف أكاسي سو كاي إبساطو بيسي رابي سو لاك أنا دلقنا لاك أني أبسي مال فكاتا يو هجت تنتاتني وان إني فكاتو سنتي كرسيسا نواجين تراتي لالا سننجدا باي جايز نو نياتا مياتا كان دلقو ديما يعني سو مالي يو هجت تنتاتا مالي سنتي فكاتا بي
kota no chilala asi kuno indomie dalagachu jira kuno asi indomie dalagu jira achi demo buna da fanan da fachu jira kuno indomie kenya kana ege jarsi injirre ka jarsi injirre ka malin dalaga jettani cinqamtani akka qiyatti indomie kana fa nyaatani jechuudha nyaata fardeesse nyaata lubbuti yaa jedhe dalagachuu sunin hin beeku waan guddaa natti fakkaatti kunoo kaa indomie naa jiraachuutii ka daqiiqaa 5 daqiiqaa takka sasa bilchaatu sana so indomie dalagnee walitti deebinaan waliin turaa fayyadawee kichina khiyyarraa laala waan mul'atu gama argitanii asiin istofa asiin kunoo wanta dalagamu bakka dalagamu bakka asiin dammoo hubsee jira kottaa balkoonii kiyyaan isan garsiisa balkooniin qaba balkooniin kiyyaa gabbaatan bakka qilleensa bareeda jira by the way manni kiyyaa ka duraanitis kanuma ture kunuuf waqtaan gubbaa galuu ture achumarraa garuu warri as gubbaa galan kun raahaa godhanii asirraan dammoo garuu iyyonni makiinadha takka das jedha takka dammoo yaa bot iyyaara kana mee fuudhiti ibsuu bira na dhaqqabse mee hin guddatta bakka guddaa geessa hangamin tempichaachuu jirti namuma nyaata gaarii dalaguu jirtu akka hin fakkaadhu like indomie dalagachuu jira kakno berendarra dhaabbadhee buna kiyya dhuguutiin jira no ha indomie teenya geettee jirti jaaddu kodi waddi dalaguufillee nawani jedhu takka nyaata dafee bilchaatu takka mere indomie so achinis nyaata ijoollee jedhani garuu anaaf naa ta'ee jira egaa ibsaan deeme kana naaf inni waluma qabnee jirra wal gadhiisu dinnee jirra kuma agartanii kabbanni kiyyalleen kenna just ulfaatti wallahi osoo ibsuun hin jirre kophaa akkan taane nyaachuun kophaa ooluun kophaa buluun hedduu jabaatti garuu hawanni hin baratamne hin jirtu miree baruudhaaf yaalii godhuutti hin jira rabba ana dandeessisuuti waanin biroo jedhe hin qabu wallahi ibsu yoo jiraate manni iddoo waa saayibota isaa dhufanii maal jedhanii bakka jiraami iddoo mana kana oobisaa isa malee manni hun qabbanaa takka akkan jedhe isaa jechuun ibsee wanni jedhin beeku wallahi akasi maatii kenna jireenya ibsee maal fakkaate yoo kan jettan taate kana fakkaataa kuno akkanattiin oola nyaadhu dhugii taphadhu maali kanan jettan inshallah wanni cuftunuu yeroo eeggatti malee numa taati akkasi inshallah nyaadhe walitti deebina wajjin tura
alhamdulillah rabbil alamin kunoo as keenye jirra iddoo takka dhiifama naaf godhaa iddoon sanarraa badee dhugaa haaluma jirutti natti ulfaatee ibsoo wajjin eegaa adda baane baatii ga'uudhaaf guyyuma muraasattu nu hafe 29 deemarra guyyaan 24 yoon hin dogongorin 24 so almost baatii ga'uudhaaf guyyuma afur akkasiin nu hafe እና sayyadannaan edduna dhagame osoon taa'u namni nama wajjin adda ba'uun jechuun jireenya nama wajjin adda baatee nama jaalatu takirraa fagaattee jiraachuun hedduu takka ulfaata boossi fedhu garuu boossi fedhu wallahi ibsuuni anaa fi akka abba manaa qofa osoo hin taane mana keessatti akka saahibaatti illee akka obboleettiitti illee akka obboleessatti illee naaf ta'a so nama akkasisan nama akka isan fitan san hunda isanii ta'u takka yoof biraa dhabdanii like of biraa dhabuun ni jiraame ka yeroo kanatti na birin jiruun sun gartee iddoo takka natti ulfaatte baatiin takkachi kunin isa malee ka jiraachuu jiru kunin almost baatumaa jennuun guyyaa muraasa waan hafiif akka itti dabarsu jiruu fi akka itti jiru keessaa kiyyaa anaaf rabbi takkachaa beekaa iddoo ulfaatti wallahi kan jireenya kiyyaa akkam ganaa baatii hanganaa yookaan amata hanganaa isa malee jiraadhaa kan jedhu sana yoo yaadu iddoo natti ulfaata wallahi akkaan godhe jireenya kiyya fuuldura itti oofee duratti tarkaanfadhee deemuu danda'u hin beeku